Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka moolta sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Dhimmoota ijoo Ministeerri Muummee Abiy Ahmad har'a paarlaamaatti dhiyaatanii dubbatan. ሸኔን በሚመለከት በመጀመሪያ በሽብር የሚገኝ waa'ee shanee ilaalchisee bilisummaan dimookiraasiin akkasumas kabaji karaa shororkeessummaa argamuun jiru. Turtii addaa dubbii himaa TPLF obbo Geetaachoo Radaa waliin taasisneen. Nageenya uummata keenyaa garee tokkoon kan eegamu taanaan meeshaa hiikuun akka harka kennachuutti ilaalamuu qabaatu. Waraanni illee seera qaba. Seeronni yeroo waraanaa kabajamuu qaban maali jennee gaafanneerra. Dhiibbaan kanatti cimee Raashiyaan magaalaa guddoo Yuukireen misaa'ilaan haleeluutti fufteetti. Dhimmoota biroos qabna. Nu waliin tura. Waliigalteen nagaa TPLF waliin irra gaamee akka jagodhatu tumsi hundaa barbaachisaa jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmad. Egaa waliigalteen raawwatee yeroo jalqabaaf har'a paarlaamaatti kan dhiyaatan bulchaan Itoophiyaa uummanni Tigraay baay'ee miidhameera. Waliigalteen nagaa raawwachuu isaatti gammadeeraa jechuun dubbataniiru. Qaamoleen lamaan dhimma isaanii karaa nagaan akka furan sochiin bal'aa taasifamaa tureera. Ministeerri Muummee Abiy barbaachisummaa waliigaltee kanaa akkanaan ibsan. ድርድርን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት ቢገነዘብ መልካም የሚሆነው አንደኛ የማያልቅ ጦርነት ውሃ በወንፊት marii ilaalchisee wanti manni maree hubachuu qabu waraanni dhuma hin qabne akka bishaan gingilchaan bakka tokko fuudhanii bakka biraa geessanidha. Akkanuma waraana keessa jiraachuun hin danda'amu. Akkuma gingilchaan bishaan bakka tokko fuudhanii bakka biraa geessuun hin danda'amne waraana keessa yoo turre ta'e waan yaadne milkeessuu hin dandeenyu. Nagaaf badhaadhina argachuuf jechadha waraana dhaabuu filannoo jalqabaa kan godhanne. ስንል ነው ጦርነት ማቆምን ቀዳሚ ምርጫ ገምንወስደው። Paarlaamaan Itoophiyaa waggaa fi ji'a shan dura TPLF fi waboo kan mootummaan shanee jedhuun tarree shororkeessummaa jala kaa'eera. Haa ta'u malee aangawoonni Itoophiyaa qaama shororkeessaa jedhan waliin taa'uun tibbana waliigaltee nagaa irra gahaniiru. Kun akkamiin ta'e gaaffii jedhu irratti Ministeerri Muummee Abiy deebii kana kennani. ያወጣችሁት አዋጅ ከአሸባሪ ጋር አትደራደር አይልም። ከአሸባሪ አታሰልጥን አታስታጥ Labsiin isiin baaftan shororkeessaa waliin marii hin taa'inaa hin jedhu. Labsichi shororkeessaa hin leenjisiin, meeshaan hin hidhachiisin, akkasumas hin deeggaranidha kan inni jedhu. Nuyi hin leenjisnes hin hidhachiisnes. Lammaffaa muuxannoo addunyaa irra jiru hubachuun ni barbaachisa. Fakkeenyaaf Ameerikaan Taalibaaniin waggoota 20f shororkeessaa jechuun labsiteetti. Pireezidaantiin Ameerikaa garuu Taalibaan waliin bilbilaan akka haasawaan ifatti ni dubbatu. Hanga nagaa buusetti hanga shororkeessummaa hanqisetti qaama shororkeessaa jedhame waliin haasawuun hammina hin qabu. ሰላም እስከመጣ ድረስ ሽብር የማያስቀጥል እስከሆነ ድረስ ክፉ አይደለም። Dhimmoota humnoota Tigraay humnoota Amaaraa wajjin irratti wal dhaban keessaa tokko lafa qonnaaf mijataa ta'ee fi naannoon Tigraay lixa Tigraay akkasumas immoo naannoon Amaaraa Walqaayit jedhee waamuu tokkodha. Waliigaltee mootummaan TPLF wajjin raawwate irratti dhimmi kun waan dubbatame miti. Dhimma kana irratti yaada kan kennan bulchaan Itoophiyaa dhimmi lafaa seera biyyaan furamaa jechuun dubbatan. ወልቃይትን በሚመለከት እንዳላልፍ ከአማራው ግን ላለፉት 30 ዓመታት ብዙ ወልቃይቴዎች ሲፈናቀሉ Waa'ee Walqaayitee waan lamatu jira. Waggoota 30 darban ummati Amaaraa buqqaa qe'ee irraa baqachaa turan. Bakka isaan hin jirretti rifarandamii osoo jedhamee lakkoofsi keenya yeroo xiqqaatitti waan ta'eef ni miidhamna jedhu. Gama Tigraay walitti bu'iinsa tibbanaan waan ba'aniif yoo amma rifarandamiin taasifame naannoon Amaaraa ni buufata komiin jedhu jira. Nami Walqaayit eessayyuu haa jiraatu ni beekama. Ummati sun waa'ee hiree isaa akka murteessu carraan dimookiraasii yoo mijateef qofaadha furmaanni kan argamu. Rakkoowwan kana karaa furuun akka dalagamu abdiin qaba. Heerri bahuu dura TPLF humnaan waan fudhateef amma immoo nuti humnaan fudhanneef nu harka tura jedhu. Nuti waraana bobbaasuun bakka sana tursuu hin dandeenyu. አሁን እኛ ደግሞ በግድ ወስደን እዛ ዘመን በሙሉ ወታደር ልናቆም አንችልም። Tibbana haleellaa qilleensaa gama lixa Oromiyaa adeemaa jira. Kun sochiin hidhattootaa dabaluun wal qabata. Jiraattonni BBC'n dubbise lammiileen nagaas ajjeefamaa jiraachuu dubbatu. Hanga yoonaa aangaa mootummaa dhimma kanarratti dubbate hin jiru. Mootummaan TPLF waliin araara buusus hidhattoota Oromiyaa keessa sosoo waliin
akeeka kanaa qabaachuu isaan ibsine. Dubbii isaanii har'aan ministeera muummee Abiy ejjennoo mootummaa hin jijjiiramne jechuun dubbatu. ሸኔን በሚመለከት በመጀመሪያ በሽብር የሚገኝ ነጻነት የሚገኝ ዲሞክራሲ waa'ee shanee ilaalchisee bilisummaan dimokiraasiin akkasumas kabaji karaa shororkeessummaa argamuun jiru. Karaa shororkaa faayidaa waaraa ta'e argachuun hin danda'amu. Shanee nuuf miti warra isaan ergamaniif iyyuu rakkisaa ta'eera. Garee fedhiin isaa hin beekamne ajajaa fi to'annoo kan hin qabnedha. Shanee Shawaa fi Wallaggaa jedhee wal lolaa oola. Qaami ajaja kennu tokko bakka hin jirretti mari'atanii rakkoo furuun rakkisaadha. Oromoofiin dhaabbadhe jedhee Oromoo fi Oromiyaa jigsa. Misoomni akkan hojjetamne danqa. Bilisummaan akkanaan argamu waan jiru natti hin fakkaatu. Gama keenyaan garuu ejjannoon keenya kanuma duraati. Faayidaan hidhattee argattu hin jiru. Poolitikaa fi mariin qofaadha fedhii ofii galmaan ga'uun kan danda'amu. Ejjannoon keenya kaleessaas har'as ta'ee boru mariin malee humnaan ta'uu hin qabudha. የሚል ነው የኛ አቋም ትናንትም ዛሬም ወደፊትም። erga waliigalteen nagaa raawwatee booda ummataaf deeggarsa geessuun bu'uuraalee ijaaruu fi kanneen buqqa'an bakkatti deebisuun raawwatamaa akka jiru mootummaan ibseera. Gama dinagdeen immoo waraana keessas ta'u dinagdeen Itoophiyaa guddataa jira jechuun dubbatan. ኢኮኖሚው ያጋጠመውን ፈተና ተቋቁሞ መሻገር ችሏል። Dinagdeen Itoophiyaa rakkoo dandamatee guddataa jira. Kuni ogeeyyii dinagdee biyya keessaa fi alaa raajeera. Galiin giddu galeessaa nama tokkoo Itoophiyaatti $1,212 gaheera. Baha Afrikaa keessaa dinagdeen Itoophiyaa sadarkaa jalqabaarra taa'eera. Biyyoota Saaraa gadi keessaa immoo sadarkaa sadaffaarratti argama. Ragaan kun kan mootummaa osoo hin taane kan baankii addunyaati. የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሆኗል። ይሄ ዳታ የመንግስታችን ዳታ አይደለም፣ የወርልድ ባንክ ዳታ ነው። Waraanni seera qaba. Waraana keessatti seeronni cabuu akka hin qabne sadarkaa addunyaatti irratti waliigalaman ijoon jiru. Qabiyyee seera kanaaf bu'uurri ammoo waliigaltee Jeenevaa yoo ta'u, waliigaltee kanas biyyoota addunyaa 196 ta'antu raggaasise. Sadarkaa addunyaatti waliigalteewwan hangasii fudhatama argatan muraasa qofaadha. Mootummoonnis ta'e hidhattoonni waraanatti hirmaatan kamiyyuu seera namoomaa idil addunyaa kana kabajuuf dirqama qabu. Ofii seeronni kun maal fa'i? Hirphaa Gammachuu isinitti hima. Seerri waraanaa miidhaa dhala namaarra qaqqabu sadarkaa addunyaatti daangessuudhaaf hundaa'e seera namoomaa idil addunyaa yookiin immoo International Humanitarian Law jedhama. Seera namoomaa idil addunyaa keessatti qajeelfamni bu'uuraan jalqabaa namummaa yookiin immoo himanitiidhaaf dursa kennuudha. Kunis seera tumaa Martin Clause jedhamu keessatti eerameera. Tumaan kun waliigaltee seera namoomaa idil addunyaa iddoo baay'ee keessatti sirnaan ibsameera. Qajeelfamni bu'uuraa seera namoomaa idil addunyaa namoonni nagaa fi loltoota waraanatti hirmaatan gargar ta'uu isaanii kan akeekudha. Haaluma kanaanis bu'uuraaleen misoomaa namoota nagaa fi waraanaaf oolanis adda baafamuun kanneen waraanaaf oolan qofaarratti akka xiyyeeffatamu akeekama. Haala seera kanaatiin aleellaan namoota nagaa fi loltoota addaan hin foone jumlaan raawwachuun dhorkaadha. Kanneen waraana keessatti qooda hin qabne namoota nagaa loogii tokko malee eegumsa akka taasifamuuf seerri namoomaa idil addunyaa ni ajajama. Akka seera kanaatti waraana keessatti illee kunuunsa isaan barbaachisu argachuudhaaf mirga qabu. Tasumaayyuu aleellaadhaaf namoota nagaa irratti hin xiyyeeffatamu jedhama. Waraana keessatti namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun yakka waraanaati jedhama. Seerri namoomaa idil addunyaa dambiin 156 jalatti haala seera kanaatti yakkoota namoomaa kanneen jedhamanis tibba waraanaatti namoota ajjeesuu, dhabamsiisuu, dararuu, baay'inaan yakka gudeeddii raawwachuu fi saalquunnamtiidhaaf garboomfachuu fa'ii dabalatama. Kanaan alattis loltoota waraana keessatti booji'aman yookiin immoo kanneen to'annoo qaama wal waraanan harka jiran kabajni namoomaa isaanii irraa akka hin mulqamne seerri kun ni eerama. Seerri waraanaa idil addunyaa namoota waraana keessatti to'ataman dararuu dhorkeera. Nyaataaf dhugaatii hin dhorkaman. Firoottan isaanii waliinis haasa'uu hin dhorkaman. Kabajni namoomaa isaanii eegamee akka lubbuun turan ni eeyyamamaaf. Kana malees namoota waraana keessatti booji'amanii fi hidhamtoota waraanaatiif eegumsa taasisuun alattis seerri idil addunyaa kun meeshaalee ittiin wal waraanan irrattis daangaa kaa'eera. Haala kana keessatti namoonni waraana keessatti madaa'an kamiyyuu osoo gartuu qaama wal waraanan deeggaraniin addan baafameen wal'aansa argachuudhaaf illee mirga qabu jedhama. Amma
moduuwwan gaggabaabaan sinitti maa konkolaattonni qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa fe'an lama maqalee qaqqabuu koree waldaa qaxxaamura idil addunyaa beeksise. Jaarmiyaan kun guyyoota taanan keessatti deeggarsa dabalataa akka dhiyeessu beekseera. Kuni eega walii galteen raawwatee deeggarsa alaa jalqabaa maqalee dhaqqabedha. Raashaan magaalaa guddoo Yuukireen Kiyev haleeluun gamoowwan iddoo jireenyaa wiirtuu magaalichaatti dhiyaatan barbadeessite. Gareen biyyoota 20 yookiin immoo G20 jedhaman immoo Raashaa irratti dhiibbaa cimsaniiru. Baay'inni uummata addunyaa biiliyoona 8 guutuusaa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Waggaa 11 dura baay'inni uummata addunyaa biiliyoona 7 guutee ture. Gabaasa ittaanuttan darbaa meeshaalee kun akka harka kennachuutti ilaalamuun qabu jedhan qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Radaa. Dhimmoota ijoo tibbana humnoota Tigraay mootummaa Itoophiyaa waliin waliigalan keessaa tokko finciltoonni Tigraay meeshaa hiikuudha. Waraanni federaalaa immoo Tigraay seenuun dhaabbilee federaalaa tiksa. Haa ta'u malee dhaabbileen mormituu fi diyaasporaan Tigraay muraasni waa'ee meeshaa hiikachuu kana mormaniiru. BBC waliin addatti turtitti kan taasisan dubbiimaan TPLF obbo Geetaachoon dhimma kana gaafanneerra laayinsi gaafatu gaafate. عتق مراد وثلاثة معلت عتق وردن سو خالي قداي نو ما أنا في بريتوريا استجواب رسمي ثلاثة معلت زبل الحساء اليوم hidhannoo guyyaa 30 keessatti hin hiikamaa fi hin hiikamuun waan biraati. Piriitooriyaatti yaada guyyoota 30 dhiyeessanii ji'a 6 yookaas ji'a 10 jechuun hagas mara hiika waan hin qabneef ajajoonni lameen waan ta'uu qabu murteessu. Meeshaa kan hiikannu uummata keenya baraaruuf meeshaa kaasnee carraa uummata keenya oolchuu arganneerra qabsoofneerraa hojii gaariis hojjenne. Waraana hidhannee uummata keenyarra dhumaatii raawwatamu waan argineef kana hambisuuf gara karaa nagaatti deebine. Hidhannoo hiikuun waan kamuu caala nageenya Tigraay wajjin wal qabachuu qaba jennee gaafanne. Kanas ejjennoo keenya godhanne. Ka Tigraay irratti hiriire danuudha. Humnoonni naannichaa jiru, humni mootummaa federaalaa jedhamu jira, humni Eertiraas ni jira. Nuti fedhii hidhachuu qabaanneen miti. Nageenya uummata keenyaa eeguufi. Kanaaf nageenyi uummata keenyaa garee tokkoon kan eegamu taanaan meeshaa hiikuun akka harka kennachuutti ilaalamuun qabaatu. Wanti guddaan uummatni keenya nagaan jiraachuu danda'a kan jedhudha. Humnoonni guyyaa guyyaatti meeshaa mirmirsaa uummata keenya ajjeesan achi jiraachuu dhabuu isaanii mirkaneessuu qabna. Isaan ofuma keenya baasna yoo jedhan sababni hidhannoo keenya wajjin turruuf hin jiru. Waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltan irratti waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu fi ba'uusaa irratti wanti jedhamee hin jiru. Maal waliigaltan jedhamee gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoon بوقعي مالت نحنا سرايت إيرترا مهلون فلتنا سوون فلتنا ifatti waraanni Eertiraa jiraachuu ni beekna. Isaanis beeku. Humnoota alaa jedhamee wanti taa'ee jira. Waraanni Eertiraa kan biyyaa alaati. Kanaaf achi keessatti hammatamuu amanna. Kana caala maal jenna? Waliigalteen taasifame mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduuttidha. Haa ta'u malee qaamoleen komii kaasan turani. Humnoonni Tigraay fi TPLF jaarmiyaalee gargari. TPLF aangoo maaliin jaarsummaa taa'ee gaaffiin jedhu jira. Maali deebiin keessan? حوحات أي فرمن منجست تجراي خيرو منجست تجراي سلازين فلتو حوحات خنو لكونا جمنا تسلام عندلي تمسرين عندلي TPLF jaarsummaa taa'ee hin mallatteessine mootummaa Tigraayitu achi dhaqe. Mootummaa Tigraay waan hin beekneef TPLF isiniin jennaa jedhan nutis maqaa keenya hin fudhanne waan ta'eef deeggarsaa fi nagaa uummanni Tigraay barbaadu achi dhiifnee hin fudhannu jechuu hin barbaanne. Jila sana keessa miseensonni TPLF turre namoota 2 qofa. Kaan miseensota TPLF miti bakka buutota mootummaa Tigraay. Qaamni inni tokko mootummaa Tigraay hin beekuu jedhe. Xiyyeeffannoon keenya ammoo dhukaasni dhaabachuu qaba, qarqaarsi qaqqabuu qaba, tajaajilli itti fufuu qabaa kan jedhudha. Qaamni gamas jiru mootummaa Tigraay jedhamuu hin beeku ennaa jedhu warri gamtaa Afrikaa kanaaf jettanii waliigaluu dhabduu maqaan wayii isinii haa kennamu nuun jedhan. Ani TPLF bakka bu'ee miti Piriitooriyaa kan hin deeme mootummaa Tigraay bakka bu'een malee. واحد كم زي خونة تدراداري وجلسنا أنا وتدققام كل مدرسة جلسنا أنا. Sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa xumurameera. Odeeffannoo dabalataaf gara weebsaayitii keenya bbcafaanoromoo.com imaluudhaan odeeffannoo bal'aa argachuu dandeessu. Sagantaa har'aa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheesse hirphaa gammachuudha. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii.